أبو عبد الرحمن وياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله أستاذ. قافينك يا غري بزنتا جدانين تقوتو جراه جولين الرتي والأبنة غري بزنتا چاينا كجد أمتو تقوت جراه يون غافي كان دقون غرر وربي قواسر رئيسوتي أسكي جراني غري كان الرتي نما في الدا جدان gabar waktu dura dorala dibba lama hanga dibba shani wali gad qabaa jedhan waan ammoo waan kana kaawe gaafuma kaawusan yoo nama fidde birriin kan kee ol sii deemaa jedhan yoommoo ati nama fiduu diddee nama kana jechuudha baay'isuu dhabdee hojjechuu dhabdee waan kaffalte sanillee ni dhabdaa jedhan waan kana keessatti kan kasaarus ni jira namni achi keessa sheenee dhabus ni jira waan kana isaan gaafuma duraas namatti beeksisanii wanni kun hukumiin isaa ijoolleen keenya achi keessa sheenanii dalaguu jiranii kanii namaa fi waan adda addaa kan ammoo gabeyaan isaaniiti garuu ammoo warri qilleensarraa kun namuma kana fida nama fidanii namanni sunis nama fidaa nama jala barreeffamaa kanuma inni gabeyaan isaanii wanni kun akkami hukumii shari'aatti jedhu. Barakallahu fiika wanni kun haram calla ribaa dirree baatu taate zulmii ammas hongaa baate jechuudha. Wanni kun osuma akkana deemu guyyuma tokko bikka inni bu'ee dhaban wanni waan qilleensarratti walitti ijaaranii guyyuma tokko bikka inni bu'ee dhaban jechuudha. Namni miliyoona tokko mallaqa yoo har'a kennu taate har'a jechuudha. Boru yoo wanni sun dhaban bikka inni jiru dhaban mallaqni dilli sun harka eenyu seene harka jaira hattootaa seene jechuudha. Digale kanaafuu ribaa ifa baatu taate hanna dirree baatee waan kana namni talaakamillee ni jira min shuyuukh sheekolirra namni talaakamillee ni jira adillaatti qabna jedhanii wanni akkasiin jiru kabooda ammoo sheenaan guddaan itti rakkabe waan akkana irraa dhaabbatuu qaba talaaka guddaa kun ribaa dirree baate horii gartee karaa gartee hin beekamne horii namaa hattuu ijaaramtee horii namaa karaa hin beekamne nattu nama 100 har'a mazaggabsiiste ati fakkeenyaaf birrii $500 irraa fuutee borootuun badde eenyu irraa fudhata waan san alaas kasaara jechuudha. Barakallahu fiika. Odoo isaan hin jirre eenyu diin barsiisu ulamaadha kan diin kana babarsiisu Firdaus al-A'laa isaan haa qubsiisu ulamaadha haqa kan nu babarsiisu ulamaadha haqa kan nu babarsiisu.